Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii addaa miidiyaa Boqqolloo Boobee News irratti kan isiniif dhiyaatu qophii addaati. Egaan amma kanan argamu waajjira pirezidaantii obbo Cundhuuraattidha. Gaaffii fi deebii haala yeroo ilaalchisee gochuuf hin jira turtii keessan waliin godhaa kan isiniin jedhumoo Barbadaa Tolasaati. Tole yeroo keessan fudhattanii waajjira keessanitti haala rakkisaa kana keessatti nasimattanii gaaffiif deebi'ana waliin gochuudhaa fi taa'uu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha obbo Cundhuur. Galatinuuf ta'a. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana juuntaa fi shaneen Itoophiyaa diiguudhaa, bittimsuudhaa, facaasuudhaa, tokkummaa uummata keenyaa inaafuudhaan kallattii garagaraatiin waraana Itoophiyaa irratti bananii jiru. Dubbii kana ilaalchisee mee haala yeroo irratti uummata keenyaaf carraan isiniif kenna jalqaba irratti waan jettan yoo jiraate. Tole galatoomi maal jechuun barbaada namoonni baay'een akkuma tammaqaafte lolaa juntaa lola shanee fi lola Itoophiyaatti kaasu. Wanti dubatamne tokko maaltu jira lolli kun lola hamootaatiif lola qulqullootaati. Si gade. Hamootatu warra abiddatti deeman warra gubachuu deemantu warra jannatatti deemaa lolaa jira. Kanaaf lola qulqullootaatiif lola hamootaati. Lola kana keessatti gama keenyaan namni hirmaatu hundumtu wanti jala murree beekuu qabnu qabachuu qabnu jannata akka galu. Karaa keenya dhaqee namni du'u. Utuu badhaadhinaaf loluu namni du'e jannata gala. Kanaaf lola jannata galuu fi lola abidda galuuti. Isaanis beeku kan. Walii galleerra kanarratti isaanis akka abidda galanii abidda bara akka galan dhagaaniiru beeku irratti walii galan. Nummoo jannata akka gallu beenna. Itoophiyaa diiguudhaaf gaannama gallaa jedhan. Hojiin jara kana hojii seexanaa hin cubbuuti. Nu immoo Itoophiyaa tiksuudhaaf jannata gallee tokkummaa Itoophiyaa tiksuu jannata gallee aarsaa kaffallee tokkummaa mootummaa Itoophiyaa eegu. Kanaaf uummati keenya hubannoo kanaan qabu. Deemaa yeroo nu jennu hin deeman. Warri kaan gara caakkaatti baqatu gara seexanaatti. Gara shaneetti baqatu. Kun immoo gaannamiin isaan gasha. Lafa gubannaa isaan gasha. Nu wajji yoo lolan garuu gara jannataa galu. Kanaaf uummati keenya hubannoo kana qabaachuu qaba jennee jala murree akka dhaabaatti wanti irratti walii gallesi uummati keenya carraa kana dhabuun qabu. Dhaqee lolee dhaqee du'ee jannata galu qaba. Carraan kun dhiphaadha. Carraan jannata galu. Kanaaf yoo dhaqee lolee yoo dhaqee juntaa tokko ajjeese yoo shanee tokko ajjeese jannati kan isaati. Kanaaf uummati keenya kana jala muree qabaachuu qaba. Kanarratti halkaniif guyyaa hojjetaa jirra. Halkanis guyyaas egaa hojjetaa jirra. Kanaaf kana beekamuu qabachuun barbaada. Tole galatoomaa obbo Cundhuuraa. Egaan akkuma beekamu uummanni keenya jannata galuudhaaf inni kaan sanbata waldaa kiristaanaa dhaqa. Inni kaan immoo jimaata masgiida deema jannata galuudhaaf. Amma garuu pirezidaantiin keenya kan jedhaa jiran jannata galuudhaaf shanee fi juuntaa deemanii waraanuudhaan du'uun akka jannata nama galchuudha kan jedhaa jiran karaa salphaa ta'een akkasumas immoo yeroo ammaa kana hojii dhabdummaan biyya keenya keessatti hammaateera waan ta'eef lakkoofsi uummata keenyaa akkaan dabalaa jira waan ta'eef kanas hir'isuudhaaf achumaanis jannata galuudhaa fi gara adda waraanaa shanee fi juuntaatti bobba'anii wareegamuudhaan jannata galuudhaaf of qopheessuu danda'uu qaba jechuudha uummanni keenya. Carraa guddaadha kun carraa guddaadha. Guddaa galatoomaa pirezidaantii. Galatinuuf ta'a. Egaan amma yeroo baay'ee dargaggoota ijoollee umurii waggaa 15 ijoollee waggaa 16 17 kana qabanii qabneetu gara waraanaatti akka deeman akka
juuntaa bishanee waraanuudhaan deemanii wareegamanii akka jannata galanii fi hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha. Haa ta'uti garuu nuti isin akka pirezidaantiitti ani immoo akka hoogganaa miidiyaa Boqqolloo Boobee Niwusii kanatti gaheen keenya maali? Jannata galuudhaaf akkamitti jannata galuu dandeenya? Nuti adda waraanaa deemnee waraanaan jirru obbo Pirezidaantii Cundhuura. Gaaffii kana gaaffii gaarii kaafte. Kan tasuma deemuu hin dandeenye jira. Kan deemee du'uu danda'us jira. Amma warra akka keenya sammuudhaan lolaa jirra nuuni. Lolchiisaa jirra sammuudhaani. Kanaaf warra akka keenya deemuu hin danda'ani sammuumatti lolchisiifnu kanaan namootuma keenya achitti erguudhaan jannata galan. Warra akka kee arrabaan lolanis hin galu gara dhumaatti haa ta'u iyyuu malee boodatti haftanii yoo galuu dandeessu warra arrabaan loltanii warri sammuudhaan lolan erga galanii booda jechuudha. Kanaaf yoo daftee galuu barbaadde bakka kee nama nan buusaa loluu dandeessa dhattee du'uu dandeessa karaa salphaadhaan. Siyaa galmeessan ijoolleen deemuu dandeessa. Lakki obbo Pirezidaantii akkas jechuu koo mitiyaan akkamitti galuu dandeenya jedhe malee kara kanaan sobee duulaa bu'aa dhaqaa du'aa jedhee ani ofii koo jannata galuu hin danda'u ta'e karaa salphaa kana galuu naa wayyaa asumaan galuu naa wayyaa ani hojii kootti nan jabaadhan halkanis hirriba keessaa ka'ee daaraa botoroo ta'aniiru dhabamaniiru injifannootti jirraa jedhee uummata keenyaan duulaa dhaqaa du'aa jannata galaa jedhee yeroo gara garaatti miidiyaa Boqqolloo Boobee Niwusii kanarratti dubbachuudhaan gahee koo baadhenis jannata nan galaa jedheetin of kenneeraan. Baay'ee galatoomii kallattii keenya hojiirra oolchaa jirtu namoonni si'a sadii walitti fuftee juntaan daaraa botoroo ta'e juntaan daaraa botoroo ta'e juntaan daaraa botoroo ta'e yoo feesbuukii irratti barreessite yommusuma jannatatti si barreessinan jannata galteetta jechuudha. Kanaaf akka qaama geggeessaa tokkotti akka qaama dhaabaa tokkotti kan nama dhaaba geggeessutti juntaan daaraa botoroo ta'e juntaan daaraa botoroo ta'e isin immoo warra arrabaa arrabuma keessanii loluudha. Nu warri sammuudhaan loluudha. Ijoolleen keenya immoo ola deemaan keenya barumsa dhaabee maalluyyuu dhaabee deemee qeeduu jannata galuudha. Kana kun hubannoo uummataa keessa jiraachuu qabu. Sirrii. Galatoomaa obbo Pirezidaantii Cundhuuraa. Egaan itti aansuudhaan amma rabbii hin jedhin malee yoo juuntaaf shaniin kun walta'iinsa uuman kanaan hojii seexanaan beekanii walta'iinsi kun jabaatee dhufee yoo biyya fudhatan nuti warri aangoo irra jiru isin akkam goona akkam gootu. Kun hin ta'in hin ta'usi akkuma beektu irraa aanaa jirra daaraa botoroo gochaa jirra balleessaa jirra hundeedhaan buqqisaa jirra galaanichaa wajjin walitti qabnee gogsaa jirra. Kanaaf inuma balleessine jenna. Seexanni garuu waasee hin gootu hin beekani nuyi qulqulloota waan ta'eef akka tasaa yoo wanti jettu kun arrabaallee baasee hin jedhu akka tasaa yoo ta'e jannata galla. Jannata keessa teenyee asii gadi isaan ilaalla. Maaliif jannata galla nuyi hojiin keenya ifaadha. Si galee kanaan dura namni mana hidhaa keessa kaa'aniitu mana hidhaatti suuta nama ajjeesu. Darbee nama ajjeesu. An keenya garuu ifaadha. Ifaaf ifatti viidiyoo waraabaatu lagatti geessanii ajjeemu. Kun hojii ifaadha. Hojii jannata nama gashuudha. Uummata baasnee walitti waamneetu iddoo karaa irrattitu nama ajjeefta. Kun hojii jannata nama gashuudha. Hojii ifaa hojjechaa jirra. Ifaatti nama ajjeesaa jirra. Mana keessaa utuu ijoolleen isaanii ilaalanii utuu haadhi manaa ilaaltu abbaa manaa gadi baasnee ajjeesaa jirra. Arganiiru. Kun hojii qulqulluudha. Kanaaf kun jannata nu gasha. Isaan kanaan dura yoo ijoollee tokko ajjeesan wal biraa maan bifnannee ijoollee abbaa tokko nama 3-4 ajjeesaa jirra. Kun jannata nu gasha. Hojii jannata nu galchuudha kun. Maatii wal biraa hambisnu inni hundumaa walitti qabnee hidhaa jirra. Maatii wal faana yoo gale gaariidha hojii ifaati jennee kanaaf jannata wagallaa hin dhufanii kanaan duras daaraa botoroo gochaa jirra yoo dhufanis immoo nu jannata galla jechuun barbaada amma lolarra waan jirruu fi kana caalaa turuu hin danda'u itti fufaa yoo deemaa jettee nama baay'een argattu ta'e ati ofii deemtaa nama bakka keen buusa garuu
itti jabaadhu hojiitti. Ani kabajamaa pirezidaantii obbo Cundhuuraa guddaa galatoomaa. Egaan akka kabajamaa pirezidaantii obbo Cundhuuraan haasa'anitti nuti warri hoogganasas ta'ee juuntaaf shanee loluudhaaf lubbuu keenya laannee umarratti juuntaaf shaneen hojii seexanaan beekanii gara dhufanii masaraa mootummaa yoo qabatan illee jannatatti ol baanee jannata keessa teenyee juuntaaf shanee asii gadi ilaalla jechuudha akkamitti akka isaan adeeman. Kanaaf hundi keessan warri jireenyi isinitti qaala'e warri jireenya jibbitan gara adda waraanaa deemuudhaanii juuntaa fi shaneedhaan wareegamtanii gara jannataatti deemtanii jannatatti ol baatanii jannata keessa teessanii asii gadi biyya lafaa kanallee ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhumarratti gaaffii xumuraa kan isin gaafadhu obbo Pirezidaantii isinitti hin dheeressu nan xumuraa nan beeka akka ajaja garaagaraa dabarsuudhaaf deemtanii yeroo dhiphaa qabdu. Waaqni Itoophiyaa kun Itoophiyaa hin oolcha moo hin oolchu? Waaqni Itoophiyaa hin oolcha. Itoophiyaa kana Itoophiyaan kan Waaqayyooti. Wanti Israa'el irree waa'ee amantii Itoophiyaa irraa barte. Biyya Arabaa waa'ee amantii Musliimaa Itoophiyaa irraa bare. Addaam Itoophiyaatti dhalate. Yesuus Itoophiyaatti dhalate. Muhammad Itoophiyaatti dhalate. Asuma naannoo itti dhalatanii. Kanaaf lafa amantiiti. Kanaaf Itoophiyaan yeroo hundumaa mo'atti. Kanaaf iyyuuti kan nuyi jannata galluuf jechuudha. Kanaaf noolti Itoophiyaanii juntaan immoo abidda deemti akkuma irratti walii galle jechuudha. Guddaa galatoomaa kabajamoo pirezidaantii obbo Cundhuuraa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa waajjira pirezidaantiitti argamee turtiin ani TV Boqqolloo Boobee Niwusiin pirezidaantii keenya waliin taasise asuma irratti xumuraa. Isinis egaa gama keessaniin akka barbaachisaa itteetti yeroo ituun fudhatin juuntaa fi shanee loluudhaaf jannatatti ol baatanii jannata keessa teessanii biyya lafaa asii gadi ilaaluudhaa fi gara waraanaatti akka bobbaatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Yeroo biraa qophii biraatiin yoo juuntaan shaneen biyya qabachuu baatte walitti deebina nu wajjin tura. Ulfaadhaa nagaa.